barbaachisaadha. Warri ollaa keenya lameen kun ollaan lama qubannu kililii shanii fi warri isaa kun maaliif Oromotti akkanatti afaan daddabruun barbaachise? Dilli tuffii kun eessaa dhufe, dilli arrabaa kun eessaa dhufe hajo'u. Kaan waan dirree dhawaati irratti Oromoo irra godhaa jiran numa dubbanna hin usnu maaliif dhugaan guyyaa tokko bakka ni gaya Oromoon ganna 27 kawayyaaniidhaan yookaan EPRDF wayyaanee qofaa miti OPDO irraa kanas qabatee ganna 27 rakkoo fi gadadoo inni keessa ture ni beeyna akkamitti ka dhumarratti maal akka ta'es ni beeyna jechuudha. Kana maal je'eseetan Rabbi rahmataa godhuu fi Gaaddisa Abdullaahi yaa ayyaa firagaa fayyaroo dadaa nabiira guutan arramoo hamtuu mudannan if biraa dabee tokkollee achi buute firootan koo hiriyootan koo kan dhugaa na jaalatan maaliif hin jecha kana je'e kaleessa gaafa akka namaa jirru waliif dirmanne wal bira dhaabbanne arra garuu namu hoggaa quchumaa isaa guuttate namu hoggaa fedhii isaa arkate ummata Oromoo khalaftii irra diigamaa jirtu dirree dhawaatti kamanneen irra diigaa jiran odoo laalluu tiraaktara jala kaayanii ummata boochisaa jiran kana namni dubbachuuf jiru hin jiru jechuudha. Unfortunate ummata Oromoota san namni isa madaalu isa bakka hin buune ani faarfattee bultuu miti ani garaa guuttattee bultuu miti annama fedhii Oromoo xiqqoo takka dabarsee kan miti nama mirga isaatii fi dirqama isaatiis beekuudha jechuudha. Okay? Biyya ummanni tokko keessatti ummanni an lafa tanattiin dhaladhe jedhu manni isaa tiraaktaraan diigamee warri abboottiin aangoo itti bulchaa kantiibaarraa haga dabballee yookaan kaadiree gadiitti lafa ummataa hoggaa cicciratu isin dhugatti bulchitoota moo ajjeeftoota moo godaansiftoota? Lafa hirannaa naannawa kanaa keessatti haga warra ajajoota poolisaatii keessa jira. Haga federaalarraatii keessa jira. Haga faarfattee bultoota ala kanaa jireenya isaanii jiraachuu dadhabee biyyatti miidiyaa banatee nama arrabsee mootummaa kan illaa wanni nama arrabsitaniif akka namni bukooteysan gad hin baafneefi wanni mootummaa faarsitaniif lafa ummataa hatuudha seentanii jechuudha. Okay. Akkamitti mooraala qabaatta ummata Oromoo hiyyeessa Oromoo mana xiqqaa bara meeqa jaarratee waliif fidee waan xiqqoo qabu waan guddoo qabu waan gurguratee waliif fidee ummata kanarraa hoggaa lafa diidee nama hirtu ati nama ifiin jetta moo bineensa ifiin jetta? Biyyoota qarooman kana keessatti warrootan kun warri maqaan liistiin beekame jiru lafa ummataa saame kun hagam takka akka murtiin itti murtooftu hooma nama ajaa'ibsiisu. An kaniin ja'u dammallaash gabra isgaabeer moo gabra eenyu itti gaafatamaan federaala poolisii federaalaa obboleessoo lafa tuulamaa gurgurattee fixxeeti lafa afran qal'oo dirree dhawaa gaddeebite maali qaaniin hin jiru? Ati ajajaa poolisii federaalaati garuu gaddeebitee lafa hiyyeessaa dirree dhawaa keessatti lafa hiyyeessaa haga san fudhattee hoggaa I don't know ummanni Oromoo carrumaa fi hiruma dhabee bulchitoota irratti hiruma ummanni Oromoodha abaluun na bulcha jedhu bulchaa gaarii tokko dhabuunsaa waan garaa nama nyaatu jechuudha. Kantiibaan magaalaa Kajaadha Magariigaa hoggaa kantiibaan maqaa dhaawamu nuti dalagaa jira afaarsee bulaan kun haruuza saanaa tokkoo fi biddeena kutaa tokkoon afaan hin qaban kun obboleessoo nuti warri dubbatu biyya san keessoo dhufe warra miliyoonaan investi godhuu danda'u miliyoonaan investi godhuu dandeenya jechuudha. Garuu biyya korrapshiniin fi hanni jirutti sumuun hin teenya ba'uun qabdu enneeti malee biyya cubbuun jirtutti biyya nafaarsitan malee waa godhachuun dandeessan jedhutti horii keenya investiin goonuu enneetta taa'u jirraa jechuudha. Mana hiyyeessaa diigamee naa kan namuurra lubbuun tiyya dabruudhaan irra filadhaa jechuudha. Okay? Kana jechuun rakkataa keenya ka isin dachii irra diidanii gadhariitan gargaaruutti hin jirru jechuudha miti. Ka isin dangaalee darra buqaaftanii biyyoota keessa facaaftan quba hin qabnu jechuudha miti. Okay? Galaanni TPLF fuudhe isin fuudhaan isin hin jechuu jira.
moral jara keenya bar namooma waan ja'anii jira namoomaa fi an nama oromoo dhiisaati dhiiga kiyya namni biraatu hoggaa waa ta'u na dhagama keessa kiyyaan na gubata maaliif ilma namaa waan ta'eef jechuudha nama waan ta'eef namooma waaniin qabuuf maaliif namni kudha kana godha taaji'etiin gaddiga keessa kiyyaan na dhagama garuu bulchitoota dirree dhawaa jettanii gubbaa haga gadiitti lafa ummataa saamtanii ummata manarra diidanii warra achi keessa majority godhu barbaaddaniif lafa ummataa kana ummata oromoo dhiiga boochisaa jirtanii jechuudha isin oromoon aladdu oromoon fannifamu dhimman qabda maaliif warra biraati hojii oromoo ajjeesaa waan jirtaniif biyya san keessa silaa dhugaan jiraate hayni jiraate manguddoo oromoo ganna 25 itti faraddanii tahumaan godhin dhalattoota naannawa sanii Adam allaale Soomaaltichi halkanii guyyaa oromoo arrabsu fair and free biyya san keessa deemu jechuudha maaliif isin warra corruptionaan guutame gubboodhaan guutame polis itti gaafatamaan polisa keessanii kantiibaan keessan itti gaafatamaan biltsiginnaa itti aanaan kantiibaa keessanii warra corruptionaa fi gubboodhaan guutame jechuudha miti jaagabbaati waan isin qabaattoota dhiisaati hojii godhu jirtan akka namni hin beekne seetanii maaliif mootummaan Jabuutii naannawa kanarra fookas godhe achirratti horii gannaquu barbaade maaliif dirreen dhawaa ija mootummaa Jabuutiitiif ija dhiisaa keessa seenti ta'isaatti hin deebi'a kilaaboota kanatti hin deebi'a maaliif taati arra namni oromoo akka fedhetti arrabsu keessaa fi alaa mirga qaba intala dheengadda US ragal fattan walliftuudha ta'ettan san intaltisan social media kanarratti oromoo dhiiga dabarteeti lafa irra gaxarrabsuun turre warra akkas oromoo arrabsu airportitti ililli fuutanii simattanii jechuudha warra garuu waan biraa ji'oo achi fuutanii awuziin neexanii jechuudha rabbiin awuziin addunyaa akiraa keessaa isin hin baasini dirree dhawaatti oromoo arrabsuuf ati kabajaadha qabda ni jaalatamta maaliif saba kana psychology isaa cabsu akka inni iftuffatee jiraatu godhu akka inni mataa qabatee jiraatu godhu ka ajjeesanillee akka dhiini isaan baane godhuun hojii bulchitoota naannawa saniiti qaceelfama bulchitoota naannawa saniiti jechuudha bulchaan naannawa sanii waan tokko irraa bareeda uffatee dhedheeraatee waltajjiirra dubbatee haasa'u irraa ni bareeda garuu dhiiga namaa baasuu irratti dhugaa himuu irratti dhugaaf dhaabbachuu irratti xiqqoo takka dandeettii sin qabu fedhii sin qabu maaliif magaalaa san keessatti an olaantummaan oromoo jiraatu jechuu kiyyaa miti maaliif ilmi namaa walqixa hayni isaan eegamne maaliif ilmi namaa walqixa dhugaan isaan eegamne maaliif ilmi namaa akka namaatti walqixa treatmentii maaliif hin arkanne isin investoroota ala Soomaalii alaati wajjin hawaaloota wajjin mootummaa Jabuutiiti wajjin boolli isin oromoodhaaf gaffageessitanii gaqqotaa jirtan xiqqaadhaa miti jechuudha hattoota waan taataniif gubboodhaan bitamtam waan taataniif maallaqa mataan gafunyaanitti isin gannaqa waan taataniif fakkeenyi isaa gaariin magaalaa Zeeyilaatti heera fasaadaa tokko heera fasaadaa ka isa deemuun heera isa jedhanii heera waaqa wajji nama wali buusu ilma namaati wajji wali nama buusu Zeeyilaatti hin godhamu gaafa jedhan maaliif mootummaan Jabuutii maallaqa neqee hayyootaa fi manguddoo san bitachuu barbaade sababni isaa Zeeyilaa yoon arkanne dirree dhawaan arkannu jedhan afaanii baasanii dirree dhawaa already isin waan kannitaniif kan namuun dandeessu bat akka yaada isaaniitti jechuudha the way of thinking okay yo Zeeyilaa anu harka baate dirree dhawaa kileem godhuu hin dandeenyu jedhame warri horii fi qabeenyaa fi yaadatti naqaa jiru kililii shanii fi mootummaa Jabuutiiti miti kililii shanan Soomaalii guddoo dhaabbanna dhaamsa adi ahwaakoon keenya Ziyaad Barreen nuu dhaame galmaan keenya je'ee haganamaa galgala lafa oromooti irratti waan adda addaa dalagu jiru Mustafa Akjarii miti maaliif kana cufa deemuu barbaade tokko zooniin bahaa hoogganan qabu nama isaaf dubbatu hin qabu dhiira tokko dhiira hooggan jedhu an dhiirti dubartii caaltitti hin amanu hooggansa dhiiraati hooggansa dubartii caalatti isin amanu lachuu walqixa deeman garuu qaroominaa fi gootummaa walirra qabanitti hin amana zoonii bahaa keessatti akka dhiirti takka
caffee oromiyaa bakkan buune yookaan oromiyaa bahaa bakkan guune parpazilii dhagootanii miti. Maalif xiqqoo quuqama qabu mataa keessa gad dhoytanii jechuudha akka abbootii gadaa karrayyuu akka Haacaaluutii fi akka Battee Urgeettii jechuudha. Lafarraa nama duguuguu fi nama galchuu riikardii gaariidhaatti qabdan kan OPDO'n. Okay. Taayyaa dandaa waan dirree dhawaa keessatti akka Oromoo irra hojjechamu jiru kana caala hojjeteeti kan mana hidhaa jiru. Akka feetanillee godhuudhaaf anytime waa godhuufillee fedhii qabdan. Yakka dirree dhawaatti hojjetamu jiru kana caala hojjete. Taayyeen nama tokko individuala tokko waajee. Dirree dhawaa keessa garuu lootee galtoonni saba Oromoo guutuu irratti miti kan yakka hojjechaa jiran. Oromoon maal ja'a? Namni yoo namarra jige namaan narraa kaasaa ja'a. Okay, namni gaarri yoo narra jire namaan narraa kaasa. Isin Oromoon gaafa akka gaaraatti isinirra jige eenyu ka isinirraa kaasu laallaa jechuudha. Bar Khadir Johar ati lafa Oromootii fi ummata Oromoo dirree dhawaa keessatti akkana goote yeroo feetetti viizaa biyya feete dhawattee miliixee baduu dandeessa. Garuu miskiinni ati lafa irra diigu jirtu san kara tokko kara itti garagalan hin qaban. Ati alaayis kaapitaala qabda, alaayis haala mijjeeffachaa jirta. Garuu warri ati lafa irra diigu jirtu san bakka tokkoo fi kara tokko ka itti deeman hin qabanii jechuudha. You know what? Addunyaa irraa kana keessatti warri yakka hojjete amma dhibballee yoo jiraatan numa qabamanii jechuudha. Okay. Warri arra isin ummata Oromoo irra mana diisiftanii akkana morma isaanii ol qabdan kun gaafa ijoolleen ta'e dirree dhawaa keessatti mataadha university keessa high school keessa karaa irratti TPLF fi PRDF dhumaa turte san eessa turan. Warri kun gaafas TPLF wajjin Oromoo irra yakka hojjechaan turre. Warri arra isin harkarra qaqqabdanii lafa Oromoo qooddanii fi Oromoota sidaan falmatu mana hidhaa jalaa guuraa jirtan kun. You know what? Hiddaatu dhiiga malee dhandhanchin dhiiguu jedhan. Hiddaat dhiiga malee dhandhanchin dhiigu. Yoo waan tokko namni jee abaluu waan gosa taanate abaluu waan gosa san ta'ee fi jettan siyaasaa gosummaa hojjechuudhaaf. Gosa afran qalloo keessa abbaa feete ta'e san rakkoo ta'eeti. Karra haasaa'u jiru dhimma ummata keenyaati. Dhimma ummata keenyaati. Ka dhugatti onne dhawata afran qalloo san qabu akkuma manguddoon bara aduun dukkanaa bara Oromoon ijan banatiin Oromoodhaaf falmanii tarree dhaabanii rashanan sani arrallee silaa dhugaa Oromootiif dubbattaa jechuudha quuqama Oromoo silaa qabaatte. Guyyaan kun ni dabra guyyaan biraatis ni dhufa. An kana ajaa'ibu an dur hoggaan namni biyya galee haasa'uu siyaasuma sanitti amananii maaliif siyaasaan tun bifa adda adda namuu yaada adda adda deeggara. Ellaan ummanni dhaqeeti lafa ummataa saameeti achirraa nama arrabsuu fi achirraa mootummaa faarsuun ellaan bilaashii miti. Ellaan lafa hiyyeessaa ciccirattaniiti ganama galgala miidiyaa irra teessanii nama arrabsitan. Yaa sabloo biyya alaatti if dadhabde. Kafan abbaa hanqate hoggaan jedhu warra kana. Biyya alaa if jiraachisuu dadhabdaniiti biyya galtanii lafa ummataa saamtanii ummata nagaarra ganama galgala bobbaatanii jechuudha. What the shame. Qaaniin kana caalanii jira. Arra silaa biyya guutuu namaa kannanii ummata fiitiin namaa caala. Ummata fi. Dirree dhawaa bakka xixiqqoo bebbereedduu san garsiiftan. Eda namaatu viidiyoo caataraatiif kana keessaa naa erge. Mee deemaa dura bakka san kiliin godha. Fayya bareed alaa araddaa. Kanuma uffattee bebbereeddee dhedheeraattee waan hin jedhin. Bukoo waan ni ta'e keessa jirtu. Koo hin kiliini dhaab. Ajaa'ibuma rabbiiti. Tajara kanaa dubbatamuun dhumu ammoo dammallaash itti gaafatamaa ajaja poolisii federaalaa. Ay dammallaash lafti tuulamaanii dhumte brother lafa tuulamaa gurgurtanii fixxanii lafa biraa dabartanii silaayis OPDO'n itti kannanii sin quuftu. Waan dur nyaatanii sin quufne ammallee kana boodallee isin kannaa oolan isin hin quuftanuu jechuudha. Isin hin quuftoodha boolla hin quuftoo tawaa itti ganneqan keessaa hin mul'anneedha. Isin Oromoota biraa ta'aa dhiisaati Oromoota tuulamaatu lafarraa guurtaniiti lafa maleeyyii gootan. Oromoota biraatiif adooddiin ni qabdan jee isin hin eeguu jechuudha. Isin
قافا خوت دودان وهن الرابد يتورى مفتاح اتخنه قافا من تولما وهن الرابد جو من هيدات تولنا ويتشودا فون في نياتو يتشودا يسين هدو الدين قبدا ناسون قبدا خان خخرا خاني وري الله خينيا خون يدو أورموت أفان ددبرو جرا وري إيسا خونون شيكوتين إيسا تنقو يارا قباتي أورمو عرب سيتي نمت دقاما مالف هوغان نمني توكو هاga obsu qaba hagan obsines qaba wan brayon obsian arab ummat oromo raddemu obsun dando oromo ten daladde oromon akka namatti mbunen beeka oromon akka hakanamati sin barbanen beeka yaro hunda gabbatani oromon amantian qabu oromon beela dada oromon binensa oromon amantin qabu jechuudha jarri kana jo'un sheikh jabuti jani sheikh dayusa tokko خا اسماعيل مرجل يا متى تبي دليسيس توكو تجرايتو شيخ جبوتي جاني شيخ تيجو يرون دوني اورمو افانين بوتو لفتي اورمو تزافانين بوتو يجودا وروتان كون شيخوتنا كانهم خراو غادين كان خيسا اسني اركماني يجودا اورمون دين قبدو امامته ما في مرطو فتدي مي وين غافا دفان كينيا سني بيخانين كتابه توكو بافتنا ما كتابه خير ايسيجو هير إيسي خدر ريدو دغا بورا كيساني يجول كتاب نسا مصيبان كتاب ساني غرد ريدو برليسو تيسي كتاب هير إيسي جان كان خيسا مال تجرا وان ربي وجوالي سيبوسو نمو جنس والي سيبوسو يجول كتاب غربان صدا جارتي صداتي وجرفوني دنديا خجو كيسا جرا مال غدان وغارفه جارتي صدا خاينيتي دادا متا ديبانيجا كتاب كنا يجول لماذا انتلتي دبراتك دبرما دا يودوته علمي ادرسيتيتو كنام تسالا وجوده دبرما بليساجا كتاب سانيتي يجورون هير إيسي خجاني خما بافتن كان علمي ديراتو كو علمي ديرات دكوني دنديا ماريا كسا علمي ديرا خانيس وفا علمي ديرا خانت دكاجا أمتا خاناتو أورمودان أمانتين كبداني جاري ونخون سيرا أورموتيس سيرا أمانتاتيس أوركاد أورمو براتي أما خاناتو أنان دينين كبدو جيغانا مغلغر ديمي أورمو الربسا شيخني خندورة فسادما بالغما قشاشما سيرا ساني خينا خيسا بريفتن ديبي هالالو أورمو الرب سدورتي الروانين أنجعو خنا ورّي سومالي لان دي قوتو شيكوتي ساني راسا وجراني يجو خنافي مرمين خناف دورات أبنا جاري ورّا خناتو أورمو الدين هنك أبدو جاء أورمو دين كبا أورمون أمانتي سدي واقعي فتا إسلام كريستيان أمانتي سدينو خيسا دوركاد ونما إسايا سنكون أمانتي أورمو تم كيسا دوركاد أكامي سير أكنا أدوك أبانو سانو ينسكو جيسيني رقافن أدو جانو أكامي أورمو الدين كابو يتن وان سو إلمي صدا أورم تيجا هذا ساتي وجين كون نمتي سادا قولو دي ديف أمانتين كابو جامو وان إلمي إيرا خففتشون ياكا جيفي أوركاد جيفي أورمون دين كابو جامو موان إلمي أورم تيجا ريفكو جرافو دي ديفي أورمون دين كابو جان أورمون دين تولچه كابا تولچه كون حرامي كون حلالي جيه ريفتو أورمو برا كبجاك أبا إلمي إيرا إنتالي دبرا فودا إلمي إنتالي دبرا إلمي إيرا هيرومتي إلمي صدا هقا جارتين صدا رفتو إجا خيس أولغودتين لالو كبجاك أبا في جيجول أمتا كاناتو أورمو تركاك أتشو بربادا والنجار يؤسن هدونا مرو كبسا أورمو مدورو فتت ديمتي بدان سالة أتجال وصلاتو تاكنا لكي وقاسا لانو خوتانو ايغا ركا عشان وقتي شناني ركا افراني النيتي اسيام نمو مو هيما لانسانسي اسنقافا نموني سالان يني اكا مباقا يساني كوروموني سنيتو بربادان واني خانا تشوفا ايجار يبداني اورومو مكابل ليسو في جيران هواشي قد إن هو كركروك نما فوق الناس سومالي ودونو مدابنا أمس أباك إنيا زياد بريك أمنا خجأن مصطفى أكجر آتيس تملكويتو ilmi umar geletis imtimilkaw okay tokko lola male babile marre defanne khana defanne khaytan isini miti green light masara motu marra arkatanin kana godo jirtan male isin dankara hogga fedan banan hogga fedan cufani yechuda isin